Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatti bakka jirtanitti akkam ooltanii akkam turtanii akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala fayyisaa keenyaa uumaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa lammaffaa jalqabnee barachaa akka jirru ni beekama. Isa jalaatu boqonnaa lammaffaa jalaa egaa ammaatti mata dureewwan adda addaa barachuudhaaf yaalleerra. Jalqaba irratti kan baranne abboommiiwwan kurnan warreen kakuu moofaa seera ba'uu boqonnaa 20 irratti kanneen tarreeffaman salganii fi seera Lewwotaa boqonnaa 19 kan jiru jaalala kan jedhu isaan kana kurnan isaanii jalqaba barannee turre. Erga sanaati immoo gara kakuu haaraatti dhufuudhaan seerota wangeelaa ja'an gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos warreen dursanii karaa Musee kennaman sana akkamitti akka inni isaan raawwate sana ja'an baranneerra. Ittaansinees immoo keeyyata qajeeltaa kanneen jedhan kurnanis immoo baranneerraa jechuudha. Boqonnaa kanaa fi mata duree xumuraa kan ta'u guyyaarraa kan barannu jechoota wangeelaa ja'an kan jedhudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 irraa kaasne gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan barsiisee jechuudha tarreeffamanii ni argamu isaanidha kan barannu. Tarii jechoota wangeelaa ja'anii fi seerota wangeelaa ja'an jennee gaafa dubbannu akka wal jalaatii nu hin dhooneeffaadhaaf kanneen dura baranne sun gooftaan keenya kan barsiisaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 irratti lallaba tuulluu irratti kanneen barsiifaman suni isaan seerota wangeelaa jedhamu. Isaan kun immoo warri yaada barannu kun immoo jechoota wangeelaa jedhamu. Kanaafuu isaan kan lamaan adda baasnee haala kanaatiin beekuu qabna. Inni dura baranne sun seerota wangeelaa ja'an kan ammaa immoo jechoota wangeelaa ja'an jedhamu. Jechoonni wangeelaa ja'an kun isaan kamidha? Maaliif akkasitti raawwataman jedhamanii? Kiristaan tokko immoo isaan kana akkamitti raawwachuu qaba? Nurraa eegamu nurraa tuun eegamu? Yoo raawwanne immoo bu'aa maalii argannaa kan jedhudha. Barumsa kanaan kan ilaallu jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 irraa kaasneedha. Jechoota wangeelaa kana ja'an kan argannu jechuudha. Walumaa galatti garuu wangeela Maatewos boqonnaa 25 yeroo ilaallu boqonnaan kun kutaalee warreen boqonnoota jiran hundumaa keessaatu addatti kan ilaalamu kiristaanotaaf kan barreeffamedha. Warreen dura barreeffaman sun kiristaanotaaf kanneen barreeffaman miti jechuu osoo hin taane isaan kun gooftaan keenya addatti jechuudha isatti amananii maqaa isaadhaan cuubamanii amantaa kiristaanummaa keessa kanneen jiraniif kallattiimaan kan barreeffamedha. Jalqaba biraa gaafa laallu maal argannaa? Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 irratti yeroo eegallu dubartoota 10 jechuudhaan eegala. Isaan keessaa 5 gamna turanii 5 immoo gowwaa turan jechuudhaan eegala. Isaan gamni sun mushurroo eegaa turan. Kana booda halkan gaafa lafti galgalaa'u halkan warreen gamnaa kun zayitiidhaaf ibsaa isaanii qabachuudhaan amma mushurroon dhufutti eeguu danda'aniiru. Warreen gowwaa sun sanuu maal taasisanii? Zayita malee ibsaa isaanii qabatanii ibsaan isaanii gaafa isheen dhumtu rafanii deebanii gaafa mushurroon dhufu gaafa kaan ibsaasaa qabu garuu zayita hin qaban jechuudha. Qodaasaa qofa qabu jechuudha. Garuu kana booda ka'anii misirroo simachuu hin dandeenye. Kun kallattiimaan dubartoota kurnan kanneen jedhaman kiristaanota guyyaarraa jiraannudha. Ibsaa kan jedhame immoo amantaadha. Zayita kan jedhame maala? Hojiiwwan gaarii kiristaanummaadha. Kiristaanonni walakkaan keenya hojiiwwan kiristaanummaa gaarii kiristaanummaa ni qabaanna. Walakkaan keenya immoo amantaa qofa qabaachuudhaan teenya jechuudha. Kanaafuu kana ibsuudhaaf gooftaan keenya maal jedhe?
warreen zayita hin qabne sun zayita bituudhaaf deeman warreen zayita qaban immoo maal taasisanii gooftaa mushurroo wajjirraan gara mana cidhaa seenan ibsaa isaanii qabsanii ka'anii simatan jechuudha. Kanaaf guyyaarraa amantaa qofa qabannee kan teenyu yoo ta'e akkuma barumsa kana seensa irratti baranne jechuudha faayidaa hin argannu jechuudha. Maaliif misirroo kan jedhame gooftaa keenyadha mana cidhaa kan jedhame mootummaa waaqayyoodha. Gooftaan keenya gaafa dhufu nuti ganaa hojii gaarii kiristaanummaa waan hin qabneedhaaf warreen hojii kiristaanummaa gaarii qaban sun gooftaa keenya wajjirraan gara mootummaa waaqayyoo galu jechuudha. Kanneen hojii gaarummaa kana hin qabne immoo ni ba'u jechuudha gara alaatti. Kanaafuu kun kallattiimaan warreen gooftaa keenyatti amananii cuubamanii jiraniif kan dubbatamedha jechuudha kiristaanotaaf jechuudha. Ittaanis immoo lakkoofsa 14ffaatti kan argannu mootiin tokko tajaajiltoota isaatti maal laate qarshii adda addaa laachuudhaan gara biyya biraa deeme. Isa tokkodhaaf 5 laate, isa tokkotti 2 laate, tokkotti immoo 1 laachuudhaan deeme. Kana booda jarreen kun ittiin daldalan akka isaan bu'aa gaarii buusaniidhaaf. Garuu akkuma achatti dubbisnu wangeelumatti akka dubbisnu abbaan 5 sun ittiin daldaluudhaan bu'aa 5 argamsiise. Abbaan 2 sunis akkuma kana taasise. Abbaan 1 sun garuu ishee qabu sana iyyuu ni owwaale jechuudha. Kunis immoo kennaa kiristaanotaadha. Kiristaanotatti kennaa waan adda addaa kennameera. Kennaa sanaan hojjennee buusuu qabnaadha. Hojjennee ittiin raawwannu yoo ta'e abbaa kennaa kan ta'e gooftaan keenya deebi'ee gaafa dhufu nu gaafata jechuudha. Maal ittiin hojjettanii jechuudhaan nu gaafata. Kanaaf yeroo sana kennaa kan tiraatteetta. Kana kanaan immoo kan hojjennee kana buusnee jennee kan dubbannu guyyaa har'aa raawwachuu qabna jechuudha. Kanan taasisaan garuu maal ta'a? Ammas akkuma namicha abbaa tokko sana irraa fuudhamuudhaan gara abiddaatti akkuma darbatame nurraas kennaan sun fuudhamuudhaan carraan keenya akka sana ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf kunis kallattiimaan nu kan ilaallatu jechuudha. Kiristaanota warreen amanuudhaan cuubamne amantaa kiristaanummaa keessa jiru jechuudha. Ittaanii lakkoofsa 35ffaatti gaafa dhufnu isaan kan arganna. Isaan kam jechoota wangeelaa ja'an kanneen jedhaman kan arganna. Gooftaan keenya fakkiiwwan kana achirratti kan barsiisaadha. Jechoonni wangeelaa ja'an kanneen jedhaman kun 25-35 wangeela Maatewos jalqabnee gaafa ilaallu kan jalqabaa warreen beela'an nyaachisuudha. Warreen beela'an nyaachisuu jechuun guyyaa har'aa nu wajjirraan kanneen jiran obbolaawwan keenya amantaadhaan kan nu fakkaatan aataan haadhisan sanyii namaa kan ta'e beela'ee kan jiru hundumaa nyaachisuu jechuudha. Dhala namaa kan ta'e hundumaa nyaachisuu wanta dandeenyuun. Amma qabeenyaa keenyaan madaalamuu danda'a qabaachuu isuu dandeenya garuu wanta dandeenyuun raawwachuu nurraatu eegamaa jechuudha. Kan jalqabaa kana. Kan lammaffaan immoo warreen dheebotan obaasu. Kunis haaluma kanaa salphaadha baay'ee. Wanta qabnuun bishaan yoo ta'e bishaan obaasu. Kanaa olitti wanta raawwachuu dandeenyu yoo qabaanne immoo wantoota gaggaarii obboleessa keenyaaf obboleettii keenyaaf ni ta'a. Kun gaarii jennee kan yaadnu raawwachuu jechuudha. Kan sadeeffaa keessummaa simachuu. Bakka bultii dhabuudhaan biyya isaaniidhaa gara biyya biraatti kanneen deemaa jiran akkasumas immoo wanta adda addummaadhaan wanta adda addaa sababa adda addaadhaan keessummummaa kan barbaadu hundumaa gammachuudhaan simachuu kan jalqabaa fuula laachuu fuula gammachuudhaan fuula ifaadhaan jechuudha. Fuula ifaadhaan manni kan waaqayyoo ta'uusaa jalqaba mataa keenyaan amanuun nurra jiraata. Mana yoo qabaanne manni sun kan waaqayyooti. Akkatti tajaajilamnuudhaaf guyyaa har'aadhaaf qofa nuuf kennamte malee qabannee ittiin kan owwaalamu hin jiru. Hundumtuu dhiisee deemaa jechuudha. Kanaafuu jalqaba sana beekuudha. Manni kan waaqayyooti. Eeyyeen mataa keenyaan sammuu keenyaan kana yoo amansiisne lapheen keenya kana yoo beeke kana booda keessummaa simachuun baay'ee salphaadha. Achi keessa mana keessa wanti nyaatamu wanti dhugamu jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu kan jalqabaa mallaa fuula gaariidha. Manni kan waaqayyoo ta'uusaa qabeenyaan kan waaqayyoo ta'uusaa erga hubannee booda mataa keenyaas keessummummaarra wanta jirruudhaaf akka keenya keessummaa jira kan jiru obboleessa keenyaaf obboleettii keenya simachuudhaan wajjirraan taphachaa mana keessa bulchuu mana tokko keessa jiraachisuun kun nurraatu eegamaa jechuudha. Kana kan barsu kun erga simannee booda immoo amma dandeettii keenyaa wanta nurraa eegamu raawwachuun immoo akkuma kanaatti kan ibsamudha jechuudha. Kana fureeffaan immoo maallaan warreen daara baasuudha. Warreen daaran jechuun warreen uffata dhaban jechuudha. Warreen qullaa isaanii ta'an. Warreen uffanni isaanii irratti ciccitaa jiru. Warreen akka keenyatti uffachuu hin dandeenye wanta qabnuun gargaaru. Wanta qabnu itti uwwisuu jechuudha. Yoo lama qabaanne tokko laachuu. Amma kana wanta qabnuun hundumaatiin caamma kophee isaa ta'u
akkasumas uffata walitti uffatamu haa ta'u wanta qabnuun isan qabne gargaaru jechuudha kun. Kanaaf kana raawwachuun nurraatu eegama. Kan shanaffaa immoo kanneen dhukkubsatan gaafachuudha. Namni dhukkubsatee karaarra ciisuu danda'a. Dhukkubsatee mana amantaa keessa jiraachuu danda'a. Dhukkubsatee hospitaalota yookiin manneen yaalaa adda addaa ciisuu danda'a. Isaan kana hundumaa wanta dandeenyuun raawwachuu. Waa tokko hubachuu kan qabnu namoonni hundumti keenya kan raawwachuu dirqama keenyadha. Akkamitti namoota gaafachuun qarshii laachuu miti yookiin nyaata bituuf miti yookiin wanta dhugamu taasisuu miti. Kana taasisuun baay'ee gaariidha yoo jiraate. Hin jiru taanaan garuu guyyaa sanbataa akka itti kabajnu keessaatu Waaqayyo Gooftaan sanbata kabajaa nuun jedheera. Jalqaba bachuudhaaf yaalleera. Guyyaa sanbataa wantoonni raawwachuu qabaniif hin qabamne ni jiru. Isaan raawwatamuu qaban kana keessaa tokko kunoo hojiiwwan akkasii kana raawwachuudha. Dhukkubsataa gaafachuu jechuudha. Bakka adda addaa ciisanii kanneen jiran guyyaa sanbataa kana raawwachuun dirqama keenyadha. Akkamitti deemnee Waaqayyo si haa maaru, Waaqayyo si haa fayyisu jechuun kan jalqabaati. Egaa sanaa booda immoo dandeettii kan qabnu yoo taane wanta barbaanne raawwachuu dandeenya. Kanaaf kan jalqabaa Gooftaan keenya dhufee kan nu gaafatu kanadha jechuudha. Nan gaafanne kan jedhu isa kanadha. Kan jahaffaa immoo warreen hidhaman ilaalu. Inni kunis akkuma kanaadha. Isa jalqabaadhaaf kan jenne bakka hospitaalaatti yookiin manneen yaalaa adda addaa, bakka cuubbaa adda addaa kanneen ciisan ta'uu danda'u. Isaan kun immoo mana hidhaa adda addaa kanneen qabamanii jiran jechuudha. Hidhamanii kanneen jiran isaan kana deemuudhaan ilaaluu, isaan kana deemuudhaan gaafachuu. Waaqayyo wajjiraan haa ta'u, jabaadhu jechuudhaan jajjabeessu jechuudha. Kunis hojiiwwan gaarii kiristaanummaatti baay'eetti kanneen nurraa eegamanidha. Isaan kana hundumaa kan taasisu Waaqayyoof akka taasisetti lakkaa'ama. Gooftaa keenyaaf akka taasisetti jechaadha. Maaliif Gooftaan keenya kan jiru hunduma keenya keessadha. Kiristaanummaadhaan kanneen cuubamne nu keessa ni jira. Obbolaawwan keenya kiristaanummaadhaan hin cuubamne keessa yoo dhibellee garuu achi keessatti immoo maal taasisuu qabnuutti Kiristoos ilaaluu qabna jechuudha. Iyyasuus Kiristoos tokkos kan fannifame eenyuufidha? Nama kanaafidha. Nama nuti guyyaa har'aa amantaan adda baasuudhaaf yaallu yookiin qabeenyaa adda baasuudhaaf yaallu yookiin beekumsa adda baasuudhaaf yaallu sanaafis dabaleetti Gooftaan keenya kan du'e. Kanaafidha namicha keessatti maal ilaaluu kan qabnu? Kiristoosin ilaaluu kan qabnu jechuudha. Hojiiwwan akkasii kana isaan nama tarreessine kana jechoota wangeelaa ja'an kana jechoota wangeelaa kan jedhamu maaliifidha? Gooftaan keenya guyyaa dhufaatisaa kiristaanota hundumaa wanta gaafatuufidha. Ni gaafata jechuudha. Maal jedhee? Yeroon beela'e na nyaachisne, yeroon beela'u na nyaachisteetta jechuudhaan immoo warreen nyaachisaniif dhugaa ba'a. Yeroon dheebodhe na obaasteetta. Kana jechuun Iyyasuus Kiristoos dhufee miila lama qabaatee keenya nu gidduu deddeebi'ee harka keenya irraati nyaatee dhuguu isaachuu miti. Obbolaawwan keenya nu gidduu jiraniif kan nuti raawwannu Gooftaa keenyaaf akka raawwannetti wanta lakkaa'amuufidha. Kanaafidha yeroon daara ba'etti yeroon daaretti daanan baasnee keessummaa ta'ee dhufnaan nan simannee yeroon hidhametti dhuftee nan gaafanne dhukkubsadheennaan dhuftee nan gaafanne jechuudhaan warreen kan taasifamatti kana dubbataa jechuudha. Kanaafuu jechoonni wangeelaa kun kiristaanonni hundumti keenya kan gaafatamnudha jechuudha. Kan sirriitti beekuun nurraatu eegama. Hundumti keenya maal ni taana? Kana ni gaafatamna jechuudha. Gooftaan keenya kabaja isaadhaan guyyaa dhufu ergamoota isaadhaan marfamee gaafa dhufu jechuudha. Hundumti keenya barcuma murtii Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos gaafa dhaabbannu jalqaba amantaan keenya amantaa kiristaanummaa ta'uudhaan erga dhiyaannee booda amantaa keenyatti booda kan ilaalamu kanadha jechuudha. Warreen amantaadhaan wajjiraan tokko hin taane kiristaan kanneen taane hin gaafataman. Maaliif? Hundee kan ta'e amantaa wanta hin qabneedhaaf jechuudha. Jalqaba amantaan ni barbaachisa. Amantaa sana boodadha jechoonni kun kan isaan gaafatamnu jechuudha. Kanaafuu amantaa kiristaanummaa keessa yeroo jiraannutti jalqaba amantaa keenyaan erga cimnee booda hojiiwwan kana ni raawwachuu nurraatu egaa maaliif Gooftaan keenya wanta nu gaafatuudhaaf jechuudha. Egaan akkas yoo ta'e kiristaanonni hojiiwwan kana raawwatan maal argatu kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Wangeela jalqaba kaasetti gaafa deebinu wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 irraa kaasnee hanga lakkoofsa 40tti gaafa dubbisnu kun barreeffamee jira. Maal jedha? Gooftaa keenya dubbata. Yeroo sanatti mirgaa kan dhaabbatan karaa mirgaa kanneen dhaabbatan warreen qajeeloo jechuudha. Amantaadhaaf hojii gaarii kanneen qaban jechuudha. Isaan kun hoolaatti fakkeeffamu. Isaan kanaan ilmi namaa akkas jedha. Akkam jedha? Isin eebbifamtoota abbaa koo kottaa.
yeroo addunyaa mamtirraa jalqabee kan siniif qophaa'e mootummaa koo dhaalaa beela'ee maal taasisanitu na nyaachistaniittu dheebodhees na obaastaniittu keessummaa ta'es immoo na simattaniittu daarees daara na baastaniittu dhukkubsadhees na gaafattaniittu hidhamees immoo gara kootti dhuftaniittu jechuudhaan dhugaa kana isaaniif baachuudha isaan kamiif warreen amma jalqaba kanneen taasisan warreen raawwataniidhaaf kana booda namoonni qajeeloo kun maal jedhu yoom kana raawwanne yoom dhuftee si agarree kana yoom siif raawwanne jechuudhaan dubbatu lakkii obboleessa keessa hojirraan kan jiruuf isaan kan raawwatte anaaf akka raawwattedha waan ta'eedhaaf jechuun gooftaan keenya kana dhugaa isaaniif ba'e bara baraaf kan jiraattu mootummaa isaatti isaan dabarsaachuudha kanaaf namoonni hojiiwwan kan raawwatan abdiin isaanii kana dhaachuudha nutis kiristaanotaan amma jirutti kan raawwachuu waan qabnuudhaaf yeroo raawwannu abdiin keenya kana dhaachuudha gooftaan keenya guyyaa dhufu haala kanaatiin dhugaa waan nuuf ba'uudhaaf guyyaa har'aarraa jalqabne kan hin raawwanne yoo ta'e kana cimsinee beeknee raawwachuun nurraatu eegamaa jechuudha warreen raawwanneef isaas immoo ittaansuudhaan achuma wangeelaa amma dubbisne lakkoofsa 41 hanga lakkoofsa 45ffaatti innis immoo haala kanaatiin barraa'ee jira warreen karaa bitaa dhaabbatan kanneen jedhaman cubbamtoota jechuudha cubbamtoota jechuun amantaa qabaatanii hojii gaarummaa warreen hin qabne yookiin immoo lamaasaa kan hin qabne jechuudha garuu gaaffii kun immoo kan isaan dubbatan warri kamidha warra amantaa qabaatanii isaan kana garuu warreen hin raawwatin hafan jechuudha kiristaanota jechuudha beekaa salphaadhumatti kiristaanotaaf dubbatama kunis maal jedha warreen karaa bitaa dhaabbatan re'eetti kanneen fakkeeffamanis immoo akkas jedha eenyu ilmi namaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos isin warreen abaaramoon seexanaaf ergamoota isaaf kan qophaa'e gara ibidda bara baraatti anarraa deemaa beela'ee nan nyaachisne dheebodhees immoo nan obaasne keessummaa ta'es nan simanne daarees natti nuwwisne dhukkubsadhee hidhamees nan gaafanne waan taataniif jechuudha kana dubbataa jechuudha gooftaan keenya innaa namoonni kun maal jedhu yoom si agarree yoom beelotee dhuftee yoom dheebottee dhuftee yoom daara baate yoom daartee dhuftee innaan si agarree si taasisuuf didne gaafa isaan jedhan lakkii si wajjirraan kan jiraatu obboleessa keedhaaf si wajjirraan kan jiraatu obboleettii keedhaaf sana waan tan taasneef anaaf akkan taasne jechuudhaan gooftaan keenya kana dubbate anarraatu deemaachuudhaan gara ibidda bara baraatti geggeessaachuudha kun kallattii maan kan nu agarsiisu hojiiwwan gaarii kiristaanummaan keenya amantaa keenya wajjirraan yoo ta'een alatti waa tokko faayidaa kan qabneedha jechuudha amantaa keenya jiraachuun qofti ortodoksiidha jechanii maqaa keenya qabaachuun qofti Iyesuus Kiristoosin ni beekna jechuun qofti maqaadhaan ta'uun qabu hojiiwwan gaarii kana hojjennedha isa wajjirraan bara baraaf mootummaa isa seennee jiraachuu kan dandeenyu jechuudha kanaafuu baay'ee salphoodha kana raawwannee mootummaa waaqayyoo galuu ni dandeenya jechuudha annaa isaan kanadha jechoota wangeelaa ja'an kanneen jedhamanii amma ammaatti kan baranne egaa hundeewwan hojii gaarii kiristaanummaati boqonnaa lammaffaa jechuudhaani keessumattuu hundeen isaanii hundee maalitti dhaabbanne maal raawwachuu qabna abboommoonni seeronni kiristaanummaa keessa jiran amma maaltu nurraa eegama kan jedhamu kan hundumaa jalqabarraa kaasne kakuu moofaa keessatti kanneen kennaman seerota sanarraa kaasuudhaan ittaansinees immoo barumsa gooftaa keenya amma ammaatti kan barannedha kan ture barumsa ittaanu boqonnaa sadaffaa daandiiwwan qabsuura kiristaanummaa kan jedhuudha kan deebinu boqonnaa lammaffaatti kan ture gaaffiiwwan ba'anis ni ergamu barreeffamni kunis immoo ni erga waan ta'eedhaaf sanas fudhattanii akkuma jalqaba of bira kaawwattanii yeroo hundumaa akka dubbistan siniin jedha gaaffiiwwan muraasni ni ergamu sanas ilaaluu dandeessu barumsi sun gaaffiiwwan sanaadha kan ilaalamu kan madaalamu jechuu osoo hin taane amma hubanneedha kan jedhu qofa ilaaluufidha malee barumsi kun hojiitti jijjiiruudhaan kan ilaalamudha kallattii maan jechuudha keessatti mataa ofii ilaaluu jechuudha mataa ofii of ilaalleen jirti miti achi keessatti kan ilaallu mataa keenya waan ta'eedhaaf sanas akka kanatti taasisachuu nurratti eegama kana keessatti ani maalan fokkaadha maal raawwachaa jira maaltu narraa eegama jenne kan barannu hundumaa guyyaa guyyaadhaan gara hojiitti jijjiiruudhaaf tattaaffachuu nurra jiraata jechuudha kan taasisanaan garuu nutis immoo murtii sana keessa waan tajiruudhaaf kanneen amma ammaatti baranne kana hundumaadhaan boornii gaafatamna jechuudha gooftaa keenyaan kanaafuu kana beekne yeroo hundumaa cimnee jiraachuun nurraa eegama kanarraa asumarratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u
nutis immoo kan dhageenyeen firii 30 60 dhibba oomishnee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu fedhaa fi eeyyama isaanuuf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.